Durasiin dhufee beekakoon qabdu yoon dadhabee kufee si qofa garuu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaa fayyaa nagaa akkasumallee immoo harka fuunii hordoftoonni amantaa biraa akkam jirtu. Baga jiraatanii akkasumallee immoo warroonni viidiyoo kee like share gootanii ulfaadhaa galatooma isiniin jechuun jaaladha obboloota koo. Akkasumallee akkamii hojii ramadaana kun akkamitti isin qabee jira humaan jettanii jajjabaattu isiniin jedha. Egaa dhugaa dubbachuu jennaan obboloota koo viidiyoo tokko irratti dubbachuudhaaf dhufe. Viidiyoon kunis akkuma argitanii viidiyoo tarii viidiyoo kana argitan jedhee yaada. Dhugaa kan baay'ee garaa nama nyaatudha. Kan baay'ee namatti dhagahamudha. Namni amma keenya gaafa lubbuun keessa jirru qarshiidhaaf jennee waan gaariis waan badaas hojjennaa. Garuu immoo lubbuu baannee lubbuu irratti faraduun dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee nama dhukkuba. Akkuma agartan kana obboleessi keenya kun jechuudha. Mana keessatti haala kanaan ijoollee xixiqqoo attaallalee jechuudha. Ijoollee homaa hin beekne attaallalee gara mana isaa kireeffatee jirutti qabee gala. Akkuma argitan kana jechuudha. Hatee to'ii warra jalaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jennaan sagalee isaan dhageen ture kan baay'ee garaa nama nyaatu kan inni haasa'u jechuudha. Kan baay'ee nama dhukkubsu. Waaqayyoon bichaan beeku ani baay'eetti ulfaatadha. Daa'imoota kana hatee jechuudha. Qarshiidhaaf jedhee daa'ima kana asitti walitti guuree qarshii naa kaffalamu waan hin barbaaduuf jedhe garuu inni qaama otoo qabatu qaama guutuu otoo qabu gaafa daa'imman kana irratti kaan akkan haala kanaan hojjechiisa jechuudha. Xiqqoo kaan immoo qaama isaa keessaa baasee ija isaanii keessaa baasee akkasumas wanta biraa keessa baasee qarshii naa kaffalamu qarshiin argadha waan ta'eef jedhee dubbata. Kan baay'ee nama dhukkubsuudha. Beeku garuu dhugaa baay'eetti ulfaata. Jireenya addunyaa tanaarra jireenyuma jirannu tanatti osoo waan gaarii hojjenne gaaruu mataa keessatti immoo namni akkanatti haala kanaan qaama guutuu qabu soo irratti immoo dargaggeessa ta'e maalidha hojii akkanaa hojjechuu. Dhugaa rabbii Waaqayyo birattis kun hojii lubbuu nama baasuu jechuun maa'in otoo amma inni wanta barbaade hojjetate gatii dafqasaa hojjetatee argatu san itti fudhatee isatti gammadee isaaf wayi. Dhugaa rabbii aga daa'ima xixiqqoo kan akkasumallee immoo maatii isaa boojjisee harmee isaa boojjisee daa'ima kan akkas godhu maal gatiin irraa argatu sun maalidha? An akka kiyyaatti maalidhaan dhugaa dubbachuuf jennaan basmaan waaqa baay'ee ulfaata. Hojii baroonni nuti keessa jirru kun baroota namni keenya walii galuu hin dandeenye baroota keessi keenya arrabni keenya irra daabiloos bulee namni gaafa gaarii waliif yaadu nagaa waliif yaadnu kinoo dhugaa rabbii biyya keenya keessatti wantoonni akkasii ta'aa jira. Obboleessi keenya kun immoo Waaqayyoon isaa eebbisu rabbii namni akkuma namni badaa hin jiru namni gaarii hin jira waan ta'eef kunoo inni attaallalee miidiyaa irratti shingallachisu yoo dhugaa jirtu natti itti himte ittiin jedhe. Inni garuu jalqaba irratti ijoollee kiyyaa kun immoo kan obboleettii kiyyaati anakis ta'e kiyyaati akkuma ijoollee kiyyaatti hin guddisa jedheeni garuu immoo inni irratti beekeera waan ta'eef dhugaa jirtu natti miidiyaa irratti singallakkisu gaafa miidiyaa irratti singallakkisu bakka jirtutti qabamtee seeratti dhiyaatta jennaan eeshee jedhee akkasitti isaa baase. Innaan ulfaata
waaqayyoon bichaan araaraaf nageenya guyyaa kennuu namni tokko daa'ima tokko haala ulfaataadhaan argata. Dhugaa rabbii beekwaan baay'eetti ulfaata. Haati tokko gaafa haati tokko daa'ima tokko deessu baay'ee yaani jeessa galgaraa ishiitti baattee dhukkubsattee akkasumas immoo dhukkubbii guddaadhaan gaafa deechuu dhukkubbii san gara daa'ima kanaatti dagatti. Gaafa daa'ima kanaatti dagatti waan ta'eef garuu akkanatti gara jabeenyummaadhaan garaa jabaachuudhaan an beeku dhugaa rabbii otoo kan ijoollee isaa ta'e kana narraa wadhaa kan jedhu yaaduun hin barbaachisa. Irratti immoo daa'ima xixiqqoo homaan beekne kan akkasitti bifa kanaan attaallalanii qarshiin itti argachuun isaa maal isa fayyada? Tarii irra jireenya fooniin jiraatu gammadee jiraachuu danda'a, waan barbaade qarshicha saniin godhatee jiraachuu danda'a. Garuu immoo jireenya boruutiif baay'eetti ulfaataadha. Maatii isaas boochisee haala kanaan gatii lubbuu namaa irratti qaama nama keessa baasuu jechuun lubbuu tokko balleessuu jechuudha guutumaa guutuutti jechuudha. Qaama waaqayyoon namaa uume guutuu namaa godhee irratti ofiisaatii aangoo fudhatee qarshiidhaaf jechuun ija nama keessaa baasee qarshii itti argachuu. Daa'ima sanuu daa'ima amma xiqqoo kanaan daa'ima ol ganaa ol guddatu kanaan jechuudha. Ganana daa'ima bakka baay'eetti eegamu kana yoo karaatti hambise baay'ee namatti dhagahama. Dhugaa rabbii maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Gaafa arginus gaafa dhageenyus nagaan biyya keenyaaf ta'an jiru. Namoonni baay'een akka baay'ee hojjechaa jiru. Akkasumas ani hin beeku dhugaa akka kiyyaatti warri yaadda yoo jiraatanii gaafa yaadanii dhugaa baay'ee na cinqa. Jiraadhees jiraachuu baadus galataa hin jedha malee dhugaa baay'ee ulfaataadha. Gama nagaan hin nageenyu. Akkasumas biyya keenyaan nageenyi ta'an jiru. Namni illee kinu akka ilmoo namaati irratti du'a faradaa jira. Baay'eetti ulfaataadha. Inni hunda danda'u waaqayyoodha waan ta'eef inni hunda arguu danda'u waaqayyoodha waan ta'eef inni akka bifaaf fakkeenya isaatti uume waaqayyoodha waan ta'eef inni kan faradu isa waan ta'eef yaani haraaraan dhiifama isaatiin ija dhiifama isaatiin biyya keenya akkasuma nuuf yaadatu jechuun alattanii waan tokko yoo jedhuun qabu. Egaa ammoo keessattuu amma ji'oonni keessa jirru kun ji'a soomatii. Ji'a nyaata qofa soomnu osoo hin taane ji'a haasaa keenyallee nuuf to'annee arraba keenyallee nuuf to'annee iji keenyallee kan soomtu gurri keenyallee kan soomtu tuudha ture. Garuu akkuma argaa jirru kun immoo waan argaa jirtan kana baay'eetti ulfaataadha. Akkasumallee akkuma argaa jirtan dhagaa jirtanii kadhannaallee hin taasisinaa jechaa jira. Aybii jechuudha. Kadhannaan keessan biyya jeeqaa jira jechaadha. Akkuma geechan kana beekan hin ulfaata. Gaanu hundaaf rakkisaadha. Waaqayyoon immoo lubbuun laphee keenya akka liidiyaadhaaf banee laphee keenya nuuf haa banu. Nageenya araara biyya keenyaa fi haa kennu. Obboleessa keenya waaqayyoon si haa eebbisu. Isa kanas waaqayyoon lubbuu laphee isaa haa banuu fi hojii kanarraa isaa jijjiiru. Har'a humna qaba inni fiigee hojjetee nyaachuu hin danda'a. Garuu daa'ima xixiqqoo kana karaatti hambisuu wanta gatii qabu. Wanta gatii irraa argatus miti gatiin irraa argatus kan har'a lubbuu isaa gammachiisudha malee foon isaa gammachiisudha malee kan lubbuu isaatiif ta'u miti. Waaqayyoon nu haa qajeelchuu daandii isaatirra nu haa ooffatu isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Dhugaa waaqayyoon nu haa gargaaru. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Viidiyoo kiyyaan biraa waliin dhaga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo sooma gaarii warra soomtan akkasumas immoo warra hojii isinitti baay'ateef jabaadha. Wanti hunduu hin darba. Wanti hin darbamne hin jiru. Inni guddaan kaayyoo keenya galmaan gaachuudhaaf waan ta'eef
jabaadhaa bakka jirtanitti hojii waaqayyoon isin waliin yaatu isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyoon biyya keenya nagaaf tokkummaa araara jedhiifama isaan nuuf haa godhu. Akkasumas immoo sooma kana sooma gaarii kan itti dhiifama itti argannu kan itti jaalalaan nuuf haa ta'u. Haga viidiyoo biraa walitti dhufnutti nagannaa tura. Durasi nanfe bekakko kabdo yonda tabe kufe si kofala garu